Akkam jirtu daawwattoota keenya, har'a seenaa gooticha Koroneel Abdiisaa Agaas ni qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun jalqaba. Gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Koroneel Abdiisaa Agaa Oromiyaa dhiyaa Wallagga magaalaa Najjoo jedhamtutti dhalate. Barri dhalootaa isaas bara 1919 yoo ta'u, yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'u bara 1925 mana barumsaa Abbaa Gabra Maaramii jedhamu seenuun afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Bara 1927tti barumsaa misiyoonii Najjoo seenee afaan Ingiliffaa barate. Yeroo umuriin isaa 12 ta'u abbaan Koroneel Abdiisaa Agaa obboleessa isaa ajjeesuun mana hidhaa galee. Abdiisaan kana oliyyatee baasaa gadi lakkisiisuuf gara Finfinnee deeme. Finfinnee adeemuyyuu malee dhumarratti abbaan isaa murtoo du'aatiin jala ajjeefame. Abdiisaanis aariidhaan kan Itoophiyaatti dabalame. Bara 1932tti akkaadaamii leenjii waraanaa oolota seenuun waraana barachuun ajajaa 10 ta'ee eebbifame. Yeroo Xaaliyaan Itoophiyaa qabattu loltuu ta'ee waraana kanarrattis hirmaateera. Hiriyoota isaa waliin ta'uun diina Wallaggaa buqqisuuf gara Wallaggaa deemanii. Boodarras hiriyoota isaa du'arraa hafan 30 wajjin booji'amuun magaalaa Jimmaatti hidhamanii. Egaa hiriyoota isaa wajjin ji'a tokko Jimmaatti hidhamee booda gara Finfinnee geeffamuun ji'a 2 achitti hidhamanii. Egaa ji'a 2 mana hidhaatti dabarsanii booddee mana hidhaadhaa gallakkifamanii. Bara 1936 Giraaziyaaniitti boombii darbatamee waan madaa'eef Abdiisaan namoota 42 wajjin qabamee karaa Mitsuwaatiin gara Moqaadishoo geeffamuun achitti hidhame. Namoota Abdiisaa wajjin oolotatti baratan keessaa namoonni 18 erga ajjeefamanii booda namoonni 24 afan Xaaliyaan geeffamanii mana hidhaa kuusaa Odolaa Siisiilii keessatti hidhamanii. Abdiisaanis osoo mana hidhaa jiru nama Kaappiteen Juuliyoo jedhamu wajjin wal baruun michuu ta'anii. Isaanis hidhamtoota 10 ol ta'an fudhachuun mana hidhaatii badanii. Guyyaa muraasaan boodas mana hidhaa sanatti gaggeesstummaa Abdiisaatiin halkan deebi'anii dhufanii. Abdiisaanis eegdota mana hidhaa sanaa hudhee ajjeesuutiin meeshaa waraanaa isaanii irraa fuudhuutiin eegdota mana hidhaa sana fakkaatanii. Abdiisaa fi Juuliyoonis mana hidhaa sana keessa seenuutiin hidhamtoota hunda gallakkisanii. Abdiisaanis loltoota hidhaman baasuutiin buufata kuusaa saamanii. Kanaafis lakkoofsi garee isaa guddatee waraanaa ta'e. Mootummaa faashistii Xaaliyaanis waraana isaan irratti bananii. Gareen kunis Abdiisaadhaan gaggeessaa isa godhachuutiin filatee sadarkaa meejarii isaaf kenne. Kanarraan kan keessa Xaaliyaanonnis Abdiisaatiin baay'ee sodaatu turanii. Sodaa kanatti fayyadamuuf saamtonni Xaaliyaan fuula isaanii gurraacha dibatanii Abdiisaa fakkaachuun baankii fi manneen namaa saamaa turanii. Abdiisaanis saamtota maqaa isaa xureessaa jiran kana qabee ajjeese. Mootummaan Xaaliyaan Abdiisaa qabuuf yaalii guddaa gochaa ture, garuu hin dandeenye. Kun ta'uu fi dinnaan Abdiisaatiin aangoo Xaaliyaanaa gara keenyatti makame jechuun sossobaa turanii. Haa ta'u malee Abdiisaan garuu kana fudhannee ture. Osoo haala kana keessa jiranii waraanni addunyaa lammaffaa jalqabame. Humni Alaayidii USA, France fi Raashiyaan Meejar Abdiisaa, Kaappiteen Juuliyoo fi garee isaatiif beekamtii laachuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa dhiyeessuufii jalqabanii. Abdiisaanis waraana paartisaanotaa kan addunyaa kanaa Ameerikaanota, Faransaayota, Ingilizotaa fi Itoophiyaanota of keessaa qabu akka gaggeessuuf filatame. Xaaliyaan dadhabsiisuun kufaatii isaaniitiif karaa bananii. Koroneel Abdiisaanis waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Room kan booji'edha. Waraanni Bireeteenis Abdiisaadhaan ajajaa poolisii waraana Biriitish gochuun Jarmanitti akka waraanuuf erganii. Achittis naazii Jarman magaalaa adda addaa keessatti loluun isaan mo'eera. Dhumarrattis Berliinitti alaabaa Biriitishii fi Itoophiyaa fannifachuun seenaa gootummaa uummata addunyaatti agarsiise. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti warri Biriitish, Kaanadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himanii akka loltuu isaanitti dabalamu gaafatan. Koroneel Abdiisaan garuu gara biyya isaatti akka deebi'uu barbaadu itti himuun isaan dideen. Gooticha Abdiisaa Agaa dhumarratti gara biyyaatti deebi'e. Hayila Sillaaseen Abdiisaa eega simatee booda gara ministeera ittisa kan ta'e Abbabaa Araggaayyitti isa geesse. Kan inni qacaramu ajaje. Hedduun isaanii gootummaa Koroneel Abdiisaa Agaa waan beekaniif aangoo nurraa fudhata jechuun sodaachuu eegalanii. Kanarraa kan ka'e Koroneel Abdiisaadhaan gara jeneraalaatti ol guddisuurra gara akkaadaamii waraana oolotaatti waraana akka leenji'uuf ergame. Eega ji'oota hedduuf waraana leenji'ee booda
akka DUIDtti eebbifame. Kunis qondaaltota waraanaa kan Biriteen kan duraanii Abdiisaan Yuuroopitti ajajaa isaanii kan tureen baay'ee naasise. Kanaan alattis waraana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame akka inni loltuu ta'ee loluuf isa ergame. Achirrattis gootummaa fi ogummaa waraanaa guddaa yoo agarsiisu garuu waggaa dheeraaf kaapiteenii bira ol hin darbine ture. Boodarras dhimma kana kaapiteen Juuliyoo fi hiriyoonni isaa tokko tokko eegaa Haile Sillaasee beeksisanii booda gara koroneelitti ol guddisanii. Eegasii booda seegduu mootii akka inni ta'u godhanii. Koroneel Abdiisaa Agaa warraaqsa kan bara 1974 booda waggaa hedduu jiraachuu hin dandeenye ture. Marree gootichi Koroneel Abdiisaa Agaanis bara 1977 lubbuunsaa addunyaa kanarraa darbe. Daawwattoota keenya viidiyoo nuti irra isinii qabannee kan fakkaatu ture. Yoo viidiyoon keenya isinitti tolee viidiyoo keenya laayikii godhaa. Viidiyoon akkasii akkasuma bira ga'uu yoo barbaaddan subscribe gochuun irraa fatiinaa amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti.